السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومردفتوني كيا وروني فيسبوك كيا جلت ترجمتان هندي كيسانو أرى أجندا كيا أجندا دايسيني كبر ديرا هندي كيسانو يو ولي شري قد أوان كان نموت هدوكرانا كجيتنا سمان كبجار أني سنكافنا أرى وانتي سنين جتشو ديم واي غرغارسا أستاذ كمال هبو إرتي يادا أدى هاس أماجرا wantoota social media irra deemaa jiranii fi gruppii garagaraa hidhamee jedhamee oduu garagaraatti oofamaa jira. Wanti gruppii kun ammoo hagam dhugaadha hagam sobaa isa jedhullee gadi fageenyaan irraa dubbachuu barbaachisa jechuudha. Gruppiin hidhame kun ammoo nama meeqatu gruppii hidhee nama meeqatu waa'ee sochii obboleessa keenyaatiif qarqaarsa gaafachaa jira. Isa kana irratti ammoo namoonni waan kana akka hin godhamneef godhaa jiran kun maalii fi obboleessi keenya gaafa gadi ba'u ummata oromoo hundaaf qabsaa'ee gaaf inni wareegamee nuti qarqaarsisaa gaafannu footoo garagaraa maxxansuu inumaayyuu oromummaa nurraa mulqanii ijoollee mililiknuun jechuu maalii barbaachise kalee goota keenya sabboontota teenya nuun jechaan turre har'a akkasumatti dhugaa qabdu obboleessa keenyaaf dhugaa gaafannaaniin mililikii wajjiin footoo keenya maxxansuu jalqaban jechuu rakkoon qabu kun hojii oromootu akkana bilisummaa soo'inaa jechuu nama dhugaa gaafatu fuudhanii bakka birgeessuu nama dhugaadhaaf dubbatu waan biraa keessa galchaa bilisummaa isin sooyxan ani hin beeku. Amma ajandaan kiyya isa kanaa miti. Ajandaan kiyya isa kanaa miti. Akkuma beekamu gaa nama miliyoona lamaa keessaa miliyoona lamarraa waan argatan siluma. Sini gala nama miliyoona lama keessaa miliyoona lamarraa waan argachuu hin dandeessu. Tokko kama hamilee si cabsu tokko kama sirratti ololu tokko kama si diqqeessu isa kana keessa nama lamaan sadii irraa waa argatta jechuudha. Isa kanaaf jecha ummanni Oromoo bal'aan Ustaaz Kamaal Heboo qabsoon inni saba kanaaf godhe wareegamni inni saba kanaaf kafale wareegamtoota kaleessaati gadi miti. Artistiin keenya Caaluu Hundeessaa qabsaa'aa Oromooti. Oromoon akkuma inni isaa qabsaa'etti bira dhaabbatee waan inni barbaadu hundaa godhee fi har'a kabajaadhaan seenaa isaallee jiraachisee maatii isaallee jiraachisaa jira jechuudha. Sila ustaazni keenyallee sadarkaa sanii gadi ilaalamuun qaban ture. Saba kanaaf jecha wareegaman, saba kanaaf jecha gadi ba'e, saba kanaaf jecha ajjeefame. Nu dhugaa ustaazaa gaafachuun ammoo ilmaan gandaa nu godhan. Jabaan keenya ammoo kanu keessa jiru shari'aan irraa bu'aa hamileen isaattuu jala gasiqaa dhugaa obboleessaa yoo dubbate rakkootu itti dhufaa hin cal'isan isaan. Amma waa takkatti isin gaafachuu deemna. Qarqaarsa ustaaza keenyaa guruppiin muraasni jalqabee jira. Guruppii jalqaban keessaa guruppiiwwan jalqabanis guruppii haqa qabeessaa fi guruppii mallaqa kana saaman akka hin taane qoratamaa jira. Namoonni gariin akkuma isin argitan kana quuqama obboleessa keenya irraa qabaniif gadda obboleessa keenyaa qabaniif qarqaarsi jalqabamee jira. Qarqaarsi kuni maaliif jalqabame? Namoonni tokko tokko qarqaarsa kana maalii fi qarqaarsa maaliitii ustaazni amrii ta'anii eenyuun qarqaartan ka jedhu jira. Dhugaadha kun gaafii sirri. Hacaaluu Hundeessaa gaafa amrii ta'e ilmoo dhiifatee deeme haadha warraa dhiifatee deeme. Ilmaan isaa kabajaadhaan abbaa isaatiif haadha warraa isaa kabajaadhaan ummanni Oromoo bira dhaabachaa ture jechuudha. Obboleessi keenyas akkasuma namarraa dhalate qaba, haadha isa dhalte qaba. Haati isaa har'a mana kiraa keessa jirti. Isa eega dhabne ammoo haadha isaa ta'amrii taate tana waa bituu fi qabnaa mana kushiinaa namaa ka isiin mana namaa keessa galtu keessaa baafne kabajaa obboleessa keenya saba kanaaf jecha kufeetiif jecha tumsa goonee haadha isaa tanaaf mana kiraa keessa akka baafnu ka jedhu qarqaarsa jalqabne jechuudha. Saantibiin takka daldaaltu hattuu jechi jedhu kuni warra ustaazaaf akka nu waan goone nurratti duulabaneedha. Nu saantibii takka fudhachuu hin barbaannu kennuu barbaanna malee. Waa'ee ustaazaa irratti jechuudha. Kennuu barbaanna malee saantibii takka fudhachuu hin barbaannu. Nama amanamaa irrattis mallaqa kana fira isaa irratti goona malee nama hin beekne irratti malleen hin sabamu. Adda durummaadhaan waa lamatu jira. Inni jalqabaa haadha manaa yookaan haadha obboleessa keenya ustaaziin deesse mana kiraa keessaa baafne akka isiin manni bitamee fi seeraan kabajaa obboleessa keenya amrii ta'een saba kanaaf du'een jecha Oromoon kabajaa goote isaa waan beekuuf haadha isa deesse tana kabajaadhaan akka isiin jiraattu godhuu qabna isa jedhu irratti walii galle. Itti aansuudhaan ammoo waa'ee masgiidaa inni jalqabsiisee jira. Masgiida kanarrattis ammoo gara akiraatittis addunyaattis kan ittiin milkooftan waan taateef isa kanarratti illee tumsa akka gootan asumaan waamicha isinii dhiyeessina. Amma asumaan guruppiin hidhamee jira. Guruppiin amanamaan isin shakkii irraa hin qabne waan amaname isin galcha. Warroonni yaada kanarratti waan jettan qabdan isin affeeraa
amma wanti isinirraa barbaannu ijoolleen teenna ummanni Oromoo bal'aan waan dandeessaniin akka nu bira dhaabbattan barbaanna. Sa'atii ammaa irraa kaafne guruppiin hidhamee lafa jira qarqaarsatti seenaa jirra warri qarqaarsa kana obboleessa keenya kana nuuf kufee nuuf ajjeefame jettan Oromoon hundi kutaa 11 namni dhugaan qarqaaruu barbaaddu ka jeequmsaaf yookaan jetteedhaaf nama diiguudhaaf hin deemne lakkoofsa keessan nu maxxansa. Sa'atii ammaa kanarra lakkoofsa isin jala keettan warra guruppiidhaaf ijaaramee lafa jiru jira. Lakkoofsi keessan guruppii san keessa kallattimaan guruppii san keessa dhaqa. Achitti wanti haasaamu waa'ee siyaasaa, waa'ee ebaluu, waa'ee maarree, waa'ee achii, waa'ee asii miti. Obboleessa keenyaaf akkamitti haadha tana mana kiraa keessaa baafnee maqaa obboleessa keenya nuuf jecha kufe kana haati isaa ammoo bara baraan kabajaadhaan jiraatti ka jedhuuf dalagaa jirra. Amma wanti isinirraa eegu nama nalaalaa jirtu kana keessa. Namni dhuguma ustaaza kana jaalattu. Namni dhuguma quuqamni sitti dhagayame. Haadha isaa saniif waa qarqaaruu barbaaddu, waa kennuu barbaaddu. Lakkoofsa guruppii WhatsApp keessa isin galchina. Lakkoofsa keessan as jala nu maxxansa. Nuti birri ustaaza wanti ummata keenya jalaa dhoysinee harka garaa jalaati walitti sabaasabnuuf hin jiru. Wanti ummata keenya dhoysinee maatii isas dhoysinee fira isas dhoysinee ummata Oromoo bal'aas dhoysinee dhuunfaadhaan daldaaltuu maarree akka isin jettan san goonu hin jiru. Kanaafi lakkoofsa keessan nu maxxansa keessaan na dubbisi Ahmad. Keessaan isin dubbifna. Amma ammoo namni qarqaarsa kanarraa niyyaa qabdan lakkoofsa nu maxxansa liinkii FB gubbaa jira. Namuu qabatee dhufuu danda'a. Ani hin agarre liinkii isuni kabiraa ta'uu danda'a. Nuti ammoo guruppii biraattu jira. Lakkoofsa keessan nu kaayaa amma Bakariyoon Soro lakkoofsa kana nu qabadha ijoolleen teenna. Namoonni qarqaarsa barbaadan bichaadha. Arrabni takka hin jiru waa waliin jechuun hin jiru. Quuqamni obboleessa kanaa si dhagame eenatti dhagayame lakkoofsa kee nu kaayi. Saniin gara kaanitti achittis ka haasofnu waan biraatii biti. Akkan goone haadha tana mana kiraa keessaa baafna. Goonni nuuf jecha wareegame kuni nuuf jecha kufe ka jedhu Zaaraa lakkoofsa kana nu qabadha. Koodii wajjin nu godha lakkoofsa. Koodii keessa wajjin nu godha. Maaliif jennaan lakkoofsi booda guruppii keessatti dalaguu dhabuu danda'a. Duwwaa warri jettaniitiin hin jalqabdan lakkoofsa koodii guutuu wajjin nu barreessa. Zaaraa lakkoofsa kee koodii wajjin barreessi. Koodii guutuu wajjin barreessi. Afoosha obboleessa keenya Aisha Hajji warra haasaan hamilee nu tuqee kan obboleessa keenya biran dhaabanne dalagu kana Oromoo asinillee malaala koomantii kana. Nuti ka gaafachaa jirru obboleessi keenya nuuf jecha amrii ta'edha. Oromoon kutaa 11 akkuma gaafa caaluu bira dhaabattanii nu bira dhaabadhaadha. Hin dhaabannu ka jettan nun arrabsinaa jiran. Nuti kiisii keessan seennee dirqamaan waa isinirraa fudhachaa hin jirru. Saantibii takka yoo nuun kennin arraba nurraa dhiisa. Maal gootanii nu arrabsitan? Maaliif arraba barbaachise? Hin kennituumi okee hin kennin. Nu arrabsummaa barbaachisa. Hin ta'u kun. Isa kanaaf jecha namoonni yaada qabdanii siin seentanii irra caalatti lakkoofsa keessan barbaannaa lakkoofsa keessan. Muzayyan lakkoofsa kee argee jira. Muzayyan Abdulaziz page ka jedhu kana nu qabadha. Nooriyaat lakkoofsa kana nu qabadha. Warroonni hanni keessa jirtan baga nagaa dhufte obboleessa kiyya nagaa isiniin jenna. Uummata Oromoo waan takkatti isinit dhaamannu jira. Nuti obboleessi keenya isiniif qabsaa'e isiniif jechatu. Haati isaa mana kiraa keessa jirti. Haadha isaa mana kiraa kana keessaa baafna jennee qarqaarsa isin gaafanne. Wanti na arrabsituuf hin jiru. Nuti gaafa caaluu bira dhaabannu goota Oromooti osoo saba kanaaf cichu wareegame jennee diqqaa guddaadhaan ummanni Oromoo maatii Hacaaluu tumsee hatta nu ijoolleen Oromoo kabajaan barattu. Ijoolleen Hacaaluu kabajaan barattu. Ustaazallee nu sanii gadiitti ilaalu. Osoo saba kanaaf qabsaa'u lubbuu isaadha. Kanaaf haati isaa kabajaa argattuuf qarqaarsa isin gaafachaa jirra. Kanarratti abbaan rabbi si dhiise niyyadhu kenni. Yoo guddate birri riyaala 20 kennita yookaan yuuroo 20 kennita yookaan yuuroo 30 kennita. Arrabni kee ammoo bu'aan qabu waan taateef isa kanarratti akka xiyyeeffattan isin jechuu barbaadeeti. Mee isa qarqaarsaa kanarratti maal jettaa? Lakkoofsa nuu qabadhaa. Ijoollee warri guruppii keessa nama galchitan lakkoofsa galcha. Ummii Ramadaan lakkoofsa isii kanallee nuu qabadhaa. Akkasii koodii wajjin Adam Muhammad Galatoomii. Salaam Galatoomii. Zaaraa Galatoomii ulfaadhu. Ahmad Oromoo azara jirtu share illee godhani akkuma hondoo godhani share illee godhani waanuma gabaabdu takkasii kaaya. Yee galatu. Share godhaa lakkoofsa nuu maxxansa. Lakkoofsa guruppii keessa nuu galcha warroonni guruppii keessa nama galchitan. Kana ammoo wanni isin amanuu qabdan saantibii takkatti haga kottee qeensa keessanii wallahi birri ustaaza namni daldaaluuf deemaa jiru hin jiru. Qabatamatti haadhata nama kiraa keessaa baafnee isin argisiisuu deemna malee
nuti saantibii takkan barbaannu birri ustaazaa keessa harama nu amana kaleessallee haqa ummata keenyaa Ahmad ila qooyin fitadha dhoo isaanis daldaallee ummata irraa birrii guurree itti fayyadamnee hin beeynu yoo qarqaarsa ummataa goone malee isa kanaaf jecha bifa sanitti akka nu hubattan barbaada galatooma lakkoofsa keessa warri obboleessa keenya arjoomuu barbaadan lakkoofsa maxxane guruppii keessa nu galcha itti fufi. lakkoofsa yoo asirra barreessan hundi kenna wali qabnaa inshallah asirratti wanni an jechoo barbaadu galatooma Oromoon as dala jirtan sheer godha waan soban taane waan dhugaa ta'e namni waan kanatti ajamu ammoo namni riyaala takka itti ka barbaadu jiraate nama xaaqa Hacaaluu Hundeessaa irraa Amaanu'eel Wandimuu irraa Jaalmoo irraa Kamaal Hebboo irraa xaaqa